naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaatti hidhattoonni mooraa leenjii milishaa irratti haleellaa raawwatan yoo xiqqaate milishoonni 39 ol du'uu qondaalli kaambii mooraa waraanaa tokko himeeti jira. Miseensonni waraana nageenya Tigraay lola kaabaa booda humna nageenyaa Tigraay irraa adda bahuudhaan bifa haarawaan naannoo Afaritti gurmaan 12 naannoo Afaritti hidhaman murtii malee jiraachuutu dhaga'ame. Hidhamee eebbifamuun laga Abbayyaa ilaalchisee himata Masiriin mana marii nageenya mootummoota gamtoomanitti xalayaa barreessiteef Itiyoophiyaan torban tokko booda guyyaa har'aa deebii gahaa kenniteeti jirti. Daawwattootaa fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u isiniin jenna. Guyyaan har'aa Khamiisa fulbaana 18 bara 2025 Egeree Miidiyaa irraa kanneen amma dhageessan mataa oduu teenyaa irraati. Miseensa Egeree Miidiyaa ta'uuf akkasumas Egeree Miidiyaan yeroo hunda akka isin bira ga'uuf subscribe fi share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha amma bal'ina oduu isinitti himna hanga dhumaatti hordofaa. Naannoo Amaaraa bulchiinsa godina Walloo Kaabaatti haleellaa hidhattoonni mooraa leenjii waraanaa irratti raawwataniin milishoonni leenjii irra jiran 39 ol ajjeefamuu qondaalli olaanaan mooraa leenjii sanii BBC afaan Amaaraatti himeen namoonni ajjeefaman 39 haa beekaman malee lakkoofsi milishoota ajjeefamanii kana ol ta'uu ibseet jira. Bakki haleellaan hidhattoota kun itti raawwate Walloo Kaabaa kaambii leenjii naannoo Gaaddisa Jaarraa Jaamtutti akka ta'es ibseet jira. Haleellaan hidhattoota Walloo Kaabaa kaambii leenjii waraanaa Aanaa Habruutti miseensota milishaa irratti raawwatame kun guyyaa dheengadda gaafa fulbaana 16 bara 2025 halkan irraa toora sa'aatii 10tti kan raawwatame ta'uun ibsameet jira. Iddoon kaambii leenjii waraanaa haleellaan kun itti raawwatame kanarratti buqqaatonni naannoo Oromiyaa bara 2015 naannoo Oromiyaa godina Wallaggaatii fi Shawaa Lixaarraa buqqaanii achi qubatan kan jiraachaa jiran ta'uun ibsameet jira. Akka jiraattonni kaambichaa sadii himanitti illee dirreen leenjii kun kanaan dura miseensota raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaan itti fayyadamaa turuu himanii dhiyeenya kana ammoo miseensonni milishaa naannichaa leenjii itti kennamaa jiraachuu ibsaniit jiran. Miseensonni milishaa mooraa leenjii kana keessa turan hidhattoota kana rukutuuf naannoo sanitti dhukaasni banamuu fi boombiin darbatamaa turuu ibsanii dhukaasni qawweedha daqiiqaa 30 ol turullee jiraattonni achi jiraatan kunneen ibsaniit jiran. Yeroo dhukaasni kun hidhattoota kanaan banamu haadholii fi daa'imman sodaa guddaa keessa galuu himuudhaan ammas taanaan naannoo sanitti haalli jiru tasgabbii kan hin qabne ta'uu himanii hidhattoonni sunneen hidhattoota faannoo fakkaachuu malee ifatti wanti barame kan hin jirre ta'ullee jiraattonni naannoo san jiran kun ibsaniit jira. Miseensonni waraana nageenya Tigraay lola kaabaa booda humna nageenya Tigraay irraa adda bahuudhaan bifa haarawaan naannoo Afaritti gurmaan miseensonni waraanaa kunneen 12 Afaritti hidhamanii murtii tokko malee jiraachuutu dhaga'ame. Waraanni naannoo Tigraay waraana nageenya Tigraay irraa fottoquun Afar keessatti gurmaa'e baatii tokko dura hidhattoonni kunneen 12 naannoo Afaritti qabamanii hidhaman seeratti osoo hin dhiyeefamiin jiraachuu ibsaniit jiran. Akka gabaasni Addis Standard bahee ibsutti hidhattoota kanneen keessaa hidhattoonni buufata poolisii Samaaraatti hoggaa hidhaman miseensonni Shaawit Bitew jaaman dabalatee kanneen afan ammoo magaalaa Dabtii keessatti hidhamanii jiraachuun ibse. Hidhattoonni Tigraay naannoo Afaritti hidhaman 12 hanga ammatti seeratti kan hin dhiyaatin ta'uun ibsameet jira. Namoonni Dabtii keessatti hidhaman to'annoo poolisii jala odoon taane hidhattoota magaree waraana nageenyatti ifinjaan kanneen Afaritti ijaaraman kanaan hidhamuunis ibsameet jira. Humni waraanaa naannoo Afaritti waraana nageenyaa Tigraay ifinja'u namoota buufata poolisii naannichaan alatti qabamaniif itti gaafatamummaa fudhachuun adeemsa seeraa akka hordofan dhaabbanni Raayitis Farasti jaamu gaafateet jira. Dhaabbatichi kun mootummaan naannoo Afar namoota hidhaman akka gallakkisuu fi yakka yoo qabaatan ammoo seeratti akka dhiyeessus gaafateet jira. Kana malees tokkoon hidhattoota waajjira poolisii naannichaa keessatti hidhaman kunneen miidhaan irra ga'u kamiifuu aangoonni Afar akka itti gaafatamanis akeekkachiiseet jira. Waraanni kun gaafa gurraandhala bara 2025 qondaaltota waraanaa olaanoo Tigraay magaalaa Maqaleetti wal gahuun bulchiinsa yeroo obbo Geetaachoo Raddaatiin durfamu irra deebiin gurmeessuuf karoora qabaachuu beeksisanii hordofee waldhabdee yeroo san hooggantoota gidduutti uumamte. Waraanni kunis waraana naannichaa guddaa waliin wal dhabanii kan fottoqanii fi bakka afuritti bahuudhaan ajajaan tokko Birgeed Jeneraal Gabre Egzaabeer Bayyanaatiin gurmaa'ee Afarii fi Tigraay keessatti soso'aa jiraachuu ibseet jira. Dhaabbanni Human Rights First kun waggoota lamaan dabran keessa Tigraay keessatti qoqqoodinsa siyaasaatii fi dhiittaan mirga namummaa hammaataa turuu ibse. Keessattuu ammoo dhiibbaan hooggansa yeroo irratti dhufe booda mormii Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa yeroo ta'u muudamu mormuudhaan magaalaa Maqalee, Mehoonii fi Sarsar keessatti gaggeeffamaa yaadachiise. Taatee kana kan raawwate humnoota tikaa Tigraay bulchiinsa yeroo jala buufatanii jiran ta'uu ibseet jira.
hidhamee eebbifamuu laga Abbayyaa laalchisee Masriin himata xalayaa mana marii nageenya mootummoota gamtoomaniitiif barreessiteen Itoophiyaan guyyaarraa deebii gaafannuu beeksifte. Himata Masriin hidha Abbayyaa laalchisee mana marii nageenya mootummoota gamtoomaniitti barreessiteef Itoophiyaan guyyaarraa fulbaana 18 bara 2025 mana marichaatiif ibsa xalayaa barreessuu fi dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo ibseeti jira. Dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Nabiyaat Geetaachoo ibsa miidiyaaf kanneen hidha haaromsa guddichi Itoophiyaa eebbifamuun itti fayyadama bishaanii haqa qabeessa taasisaa jira. Piroojeektiin hidha haaromsaa itti fayyadama bishaan laga Abbayyaa kallattii haqa qabeessa ta'etti jijjiiruu ibse hidhichi dandeettii dippiloomaasii Itoophiyaa dabaluu fi dhiibbaan isii akka dabalu taasise jechuudhaan dubbateeti jira. Himata Masriin hidha Abbayyaa ilaalchisee mana marii nageenyaaf galchiteef ammoo Itoophiyaan itti fayyadama bishaanii haqa qabeessaa fi misooma haqa qabeessa qofa barbaaddi jechuudhaan dubbate. Gaafii fi fedhiin Itoophiyaa seera qabeessa ta'uu isaa mana marii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif ibsa barreeffamaa gahaa dhiyeessuu ambaasaadaritti ibseeti jira. Gaafiin karra galaanaa laalchisee ka'eef ammoo Itoophiyaan gaafii karra galaanaa karaa nagaa ta'een gaafachaa jiraachuu fi karri galaanaa maaliif Itoophiyaa akka barbaachisa haa beeku qaamolee alaa deebii kanaan odoo hin taane nuutu beeka jechuudhaan dubbate. Gama biraatiin ammoo Itoophiyaan yaa'ii haala qilleensa Afrikaa lammeessaa fi yaa'ii hawaasa Karabiyaanii Afrikaa irratti hojii bu'aa qabeessa raawwachuu dubbii hubachiiseeti jira. Kana malees Itoophiyaan guyyoota muraasa dura himata Masrii kanaaf wayita deebii deebistu Masriin gaafii dulloomaa fi waliigaltee bara mootummoota koloneeffattootatti amanan jechuudhaan deebisan. Masriin ammoo waliigalteen biyyoota yaala Naayil kan bara 1950moota keessaa hojiirra ooluu qaba jechuudhaan karaa ministeera dhimma alaa isii Badrii Abdulatiifiin xalayaa mana marii nageenya mootummoota gamtoomanitti barreessuun ni yaadatama.